Nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nagaan Waaqayyo isiniif haa Nagaan Waaqayyo Waaqa jiraata isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi barattoota meetii chaanaan akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata Waaqayyo isinis baga nagaa keessan taatanii arra kanan qabadhe isiniif dhuufee warra daantilii siruma dhaa'uun beekne akkamitti akka keessanii akka daantilii dhaa'uu isiniif baru taasiftan akkamitti akka shaakaltanan isinitti agarsiisa. Tarii waanuma argattaniin kirrisoo argattanii kirooshiillee akkuma ta'etti argachuu dandeessu mana jirtan keessatti lafa jirtanitti jechuudha. Ani immoo kirrii waan hin qabne baay'ee isinitti agarsiisu waan hin dandeenyeef warri hin beekne akka shaakaltaniif animanii warra beektaniif diizaayinii adda addaa yeroo biraa yeroo kirrii argadhe isinitti agarsiisa. Isaan duratti dhayanii isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Amma kana hiikaatiin isa kan akkamitti akka dha'an isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti kan nuti gochuu qabnu kirrii harka keenyatti marannaa jechuudha. Sani booddee kirooshii keenya finneetu keessaa si walii deeffanna. Hin guduufamaa jechuudha. Harka keenyatti immoo marachuu qabna kirrii. Akkattiin keessa deeffanna. Ammas akkasitti kan booda duubatti deebineetu iddoo jalqaba kaane sanatti deebisnee al takka waraanna. Erga waraanne kirrii keessa deeffanna. Al takka ammas qasanii booda asii olii dheereffanneetu asuma keessa deddeebisna jechuudha. Ani booda haaluma kanaan deddeeffannee dhoofna jechuudha. Deebisnee dafneetoo daqiiqaatti fayyadamuuf dafee sinisan jalqaba qas suuta jedheetu dha'ee sana hordofuu dandeessu jechuudha.
xumurreef jirra. Amma finneetu maal goona kunuus keessatti al takkaaf keessa baasan. Ani booda xumurree jirra jechuudha. Amma ishee kana ani kana sadiin jalqabe maaliif kirrii baay'ee waan hin qabneef sadii isin jalqabe afuriin dhaamu qaba. Kunis 1 2 3 kun 4 ta'uu qaba. Kunis 4 ta'uu qaba. Ani sadiin jaamare isinitti agarsiisuufan jechuudha. Amma ana akkana kana dhoofna jechuudha. Amma marsaa lammaffaarra jiru marsaa tokkoffaa xumurree jirra jechuudha. Yeroo jalqabdanii akkattis quba keessanitti kirrii marattanii walakkaataa furdifachuu fi akkattis harka keessanitti kirrii marattanii as keessa baastaniitu akkattis dha'uun hin danda'ama. Kana keessa baastanii dha'uunis hin danda'ama. As keessa garuu isaan ittiin jalqabe isin salphata maaliif kusin jalaa beektuu danda'a waan ta'eef jalqabarra waan ta'eef. Amma finyoo fo'annaa 1 2 3 4 ani booda akkas godhanneetu 1 2 sadaffaa gubbaarratti waraana jechuudha keessa. Ani booddee ifama kirooshin furdaadha waan ta'eef tokko ishii badaa mijatu sinumatti agarsiisu baammaree. Ammas qaawwata lammataa keessa ta'uufne bakka tokkotti deeffanna. Ammas finyoo fo'annaa. Ammas immoo al tokkoof asitti qaawwa tokkotti si'a 4 waraanuu qabna. Si'a 2 waraannee sassirataa al lamaan tokko hundeeffanna. Amma tasumatti deebina jechuudha. Qaawuma isa kanatti deebineetu si'a 2 keessa deeffanna. Ammas qaawwachumatti amma isa jalqabaa kana argitu miti akkam nuuf ta'aa jiru. Ammas akka sadii qaawwa 2 darbine sadaffaa gubbaarratti si'a 2 jechuudha. Qaawuma tokko keessa al tokko waraanna malee kuni gizee qaawwa tokko keessa al 2 waraannu. Amma qaawwa tokko keessa si'a 4 kan waraannu jechuudha. Arat maazanii nuu ta'a jechuudha. Amma si'a 2 deeffanna. Boollichumatti deeffanna amma asumatti. Haala 4 deeffannaa jechuudha. Amma finyoo fo'anneetu amma immoo al 2 booluma tokko keessa al tokko ammas boolla tokko keessa al tokko akkasitti itti fufnee amma 4 deemnaa jechuudha.
Amma kunoo iddoo kana ga'een jira jechuudha. As waliin ga'een jira. Amma wanti gochuu qabnu kirrii keenya harkatti marannee amma finyoo fo'annee kana hubachaa sirriitti yoo bartan inni kaan salphaadha. Deeffachuudhuma isaa yoo bartan jechuudha. As keessa waraannaa jechuudha boollata kana keessa. Ammas alam. Amma immoo boolla ishee kana keessa. Haal takkicha lamaasaa keessa baasnee tokkotti deeffannaa. Ammas boolla kana keessa si'a lama waraanna. Si'a lama keessa deeffanna. Ammas sasalata fo'anneetu amma immoo as keessa isa kana keessa boolla tokkotti afur deeffanne sana keessa ammas afur yeroo hundayyuu as keessa afurtu deebi'a jechuudha. Tokko lama sadaffaa gubbaatti xiqqoo ishii lamaan tokko finyoo fo'annaa. Sadaffaatti ammas ittumatti deebina jechuudha. Arfaffaa irratti xumurree jechuudha. Ammas finyoo fo'annee amma immoo maal gochuu qabna? Asitti lama deeffachuu qabna. Tokko lama sadaffaa irratti boolla keessa waraannaa jechuudha. Irratti dabalaa deemu jechuudha. Dhalchiisaa deemnatti akka nu jalaan golbanneef. Yoo itti dhalchiisuu baanne hin golbata jechuudha. Ani yeroo 25 dha'ee bareechuudha ofii kotee eeggaan baruu nama naa jammareetu haadha manaa obboleessa abbaa kiyyaa naa jammarte jechuudha. Bakka akkam godhullee badaanatti nimne nan bakka na jalaa golbataa waan godhu dhabee gizee 25 kundu jechuudha dha'ee yooni laga bishaanii deemuu harkaan dhabuu yoo mana barumsaa dhaqoo harkaan dhabu bursaa keessatti bakka baay'eedhuma tokko wajjin rakkadhe jechuudha baruudhaaf adeemsa keessaa akkanii itti dabalaa deemuu fi akkanii aratti maadanii kunuunsammaa boolla tokkotti afur deebisu kana akkan deebisu qabu natti himtee sanii booda nan baree jechuudha. Sirriitti hin baree akka salphaatti hin baramu al tokkoon hin baramutti deddeebinaan garuu salphaadha jechuudha. Ani deeffachuu isaa miti harka kan dhibeeroo sana akka inni hin golbanne taasisuudha ture jechuudha. Akka hin golbanne taasisuuf immoo kunoo kanuma isumas itti dabalaa deemnu kana itti dabalaa deemuudha. Arat maazanii immoo itti baafachaa deemna. Arat maazanii boolla tokkotti maal jedhama arat maazanii kun afaan Oromootiin beeku garuu bakkaatti barbaanna maqaa ta'aati. Kanaaf isaa yoo dhabsiisuu baanne kanas immoo itti dabalachaa yoo deemne inni jalaatii hin golbatu jechuudha. Ammasitti dhufne irra waan ta'eef
ammas as keessa jechuudha yeroo afur deeffanna. Sadaffaarratti al lama as finyoo fo'anna. Sadaffaarratti achumatti deeffanna jechuudha ammas achuma keessatti. Obsaa yoo qabaatan hin baramaa jechuudha. Ammas finyoo fo'annee finyoo rakkinaan qabu inni haphisu yoo barbaadan finyoo isaa dhedheereffattu egaa bartanitti lakkoofsatti godhachaa deemtu. Yabbisuu yoo barbaadan immoo qaawwa isaa finyoo isaatti fo'attan kana sadiin isa fo'atan lama fo'uu dandeessu. Afuran isa fo'atan deebisanii 3 fo'uu dandeessu jechuudha. Akkasiif isin yabbatuu barbaadan immoo. Ammasitti maal ta'uu qaban jedhee kana keessatti lama moo afurin jedhe meeqattan lama moo afurettan afur jechuudha. Lama dha'ee jira sasalata finyoo fo'adha. Argitanii dha'ee jechuudha. Amma akkasuma argitanii kana dha'ee jira jechuudha. Kun akkatti kanuma jechuudha. Akka baruun amma akkatti isiniif ta'uu dhiisuu danda'a jalqabaa fi garuu akkana jedhetti yoo gootanii inuma isiniif ta'a jechuudha. Ani akkanatti natti nimne waan ta'eef jammartii manaaf kennite haati manaa buleessa abbaa kiyyaati. Otoo natti himteeti ta'ee jiraate akkam gochuun akkanarra jiru salphaadhumatti hin baratu jechuudha dafeetoo. Kanaaf isinis hin bartu adeemsa keessa immoo bareedaa dhaachuu dandeessu. Waan biraa miti mana keessan keessatti waan ittiin qodaafa xaragattanii yuufaa waan akkasii faayyoo dhaatanii waan salphaa miti beektu. Akkasuma wanta baay'ee isa miidhaginaa yoo alaayyuu bitattan isa mana keessatti itti waan tokko qodaa ittiin xaragachuu wantoota baay'ee ittiin godhachuudhaaf waan salphaa sin fayyada jechuudha. Garuu dursaa harka keessan deeffachuu sabicha baradhaa isiniif. Harkumatti keessan siniif adeebu salphaadha bakka kanuma deeffachuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma wasirratti yaadachiisuu barbaade akkatti qabattanii harka keessanitti kirrii marattanii kirooshi akkatti qabattanii jirtu miti kanuma bakka akkanuma gootu keessuma deebisuu bichaadha. Guddisoo isinitti agarsiise akkasitti gootaniitu as keessa deeffattu jechuudha. Furgaasadhuma waan ta'e guduufuu jechuudha. Akkasitti ammas xiqqeeffattanii jechuudha. Akkasiin akkasiin galuufanii ammas akkasitti ani booda immoo fiddanii akkas gootanii itti irra deeffattanii as keessa ammas immoo asii fudhatte harka keessan irraa kirrii fudhatte dhuftanii jechuudha. Akkas gootanii jalaan ol deeffattu lama sinii ta'a. Ammas harka keessan irraa kirrii fudhattanii akkasitti xumurree jirraa jechuudha. Kana fakkaata waan daawwattanii waan irraa barattaniif galatooma. Nagaadhaan turaayii isiniin jedha jabaadha.